Waggoota arfan darban jechuunis bara 2014 hanga bara 2017tti barattoonni miliyoona 2.5tti lakkaawwaman qormaata kutaa 12 kufaniiru. Bara 2014-15 barattoota miliyoona 1.6tti lakkaawwaman innaa kufan kan darban parsantaa 3 qofa ture. Bara 2016 ammas barataan miliyoona walakkaan innaa kufu kan darbe parsantaa 5 qofa ture. Bara kana jechuunis bara 2017 barataan 585,882 qormaata biyyoolessaa innaa fudhatu kan darban garuu parsantaa 8 qofa. Barataa 100 keessaa barataa 8 jechuudha. Dhugaa dubbachuuf warri parsantaa 8 keessa galtan very nice. Barataa 100 keessaa 8 ta'uun carraa qabeessummaadhas xaarii fi waan barbaadu waan kennitaniif as geechaniirtu. Baay'ee gaariidha. Jabaadha. Viidiyoo kana kanan hojjedhe warra qabxiin kutaa 12 hin dhufneef yookaan warra kufaniif. Gaafii akkamii keessa akka jirtan haalli irra jirtan naaf gala. Viidiyoo kana kanan siniif hojjedhe karaa keessan xiqqoomas ta'u kiliirsiniif gochuu waanan barbaadeef. Kanaafuu hanga xumuraatti eessayyuu hin deeminaa. Barnoonni xumura addunyaa tanaa miti. Namoonni osoo hin baratiin ofii isaanis jireenya isaanis biyya isaanis jijjiiran baay'eedha. Kan bu'aa baay'ee biyya isaaniif buusan milkaa'oo kan ta'an namoonni baay'een hanga keessanii kana warra hin barannedha. Kutaa 12 qabxiin waan dhufuu dideef jireenya keessan irratti wanti badaan dhufu homtuu hin jiru. Irran deebi'a kutaa 12 qabxiin waan dhufuu dideef jireenya keessan irratti wanti badaan dhufu homtuu hin jiru. Balballi tokko cufameera. Balballi isin hin banne baay'eetu jira. Al tokko tokko jireenya keessatti muuvmentii nama dhiphisan baay'ee barbaachisoodha. Seena tokkon isinitti hima. Namichatu qe'ee isaatti muka tokko irraa simbirroo takka arga. Simbirroon tun sirumaa achirraa kaateetti balali'uu didde. Zan namichi kun ogeessa mukaa itti yaametti simbirroon tun maal taateef balali'uu didde? Rakkoon ishii maali jedheetoo akka inni sakatta'u itti hima. Ogeessi mukaa tottolchu sun immoo maal jedheeni mee qottoo qofa natti kennii jedheen. Innaa kana qottoo san irraa fuudheet simbirroon muka ishiin irra teeche damee ishiin irra teeche san ni kuta. Gaafa mukti sun kufu simbirroon sun kaatee balaliiti. Maal jechuufanii yeroo tokko tokko haalli badaan yookaan muuvmentiin nama dhiphisu kun jireenya keenya keessatti gaafa dhufan eenyummaa keenya isa dhugaa argachuuf baay'ee nu fayyadan. Haalli akkanaa yookaan crash situationin gaafa isin mudate mudannoo kana booda akkamittan nama jabaa ta'ee bahuu danda'a. Mudannoo badaa kana akkamittan waan gaariif oolchuu danda'a jedha. Isin warri isiniif hin dhufne balballi isin jalaa cufame tokko qofa garuu kan ittiin deemuu dandeechan karra baay'eetu jira. Warri yuunivarsiitii seenan sun argachuu kan hin dandeenye yookaan barfatanii kan argatan yookaan barfatanii barbaachatti kan ka'an san isin amma argattanii jirtan. Kufuun keessan feel ta'uun keessan kan biraa akka yaaltan sin taasisa carraa isiniif kenna. Namni yuunivarsiitii seene baay'een yeroo ammaa kanatti maal hojjechaa akka jiru ni argitu. Dipaartimentii kamtu nama nyaachisa? Dipaartimentiin kamuu nama hin nyaachisu. Hojiin seef ta'e hin jiru. Fakkeenyaaf fiildii gaarii kan jedhaman fiildii kabajamoo fi sodaatamoo keessaa meedisiiniin tokko. Barattoonni isaan baratan garuu maal ta'aa akka jiran ni agartu. Mootummaan hojii uummadhaa yookiin hojii barbaada jechaan akka jiru. Karaa biraatiin sooshaal saayinsii keessatti warreen isaan giraajuweet godhanis gara bulchiinsa magaalaa baadiyyaatti deemuun hojii akkamii akka hojjechaa jiran ni argitu. Kanaaf seef wanni ta'e tokkollee hin jiru. So yeroo kana keessatti ji'a 3-6 keessatti ogummaa gaarii baradhee gara hojiitti ittiin seenuu danda'u kami kan jedhu danda'u irratti xiyyeeffadhaatoo jabaadhaa hojjedha. Waggaa keessan bakka lamatti qooda. Ji'a 6 dura ji'a iskiilii keessan itti guddifattan godhadha. Ji'a 6 lammata itti aanan immoo hojiitti barbaaddan. Zan shuur waggaa tokko keessatti hojii ni argattu. Kan yuunivarsiitii seenan yoo xiqqaate hojii argachuuf waggaa 4 yookaan 5 achi keessanii dabarsu. Erga bahanii booda waggaa tokkoof hojii ni barbaadu. Saniinuu yoo argan. Isin yeroo fi humna qabdan kanatti fayyadamuun ji'a 2-3 illee maa hin taane at least bilisaan illee ta'u tajaajila anything ta'uu danda'a.
Yeroo kanatti wanti isinirraa eegamu humble taatanii eegoon kamuu akka isinirra hin jiraanne yoo akkas taatan hooma baruu hin dandeechan. Bahatoo maarkeetingii teesti godhaa. Kun yoo isinitti toluu baate maal hojjechuu akka dandeechan sarchi godhaa. Ogummaa kam yoom baradhe success nan ta'a kan jedhu erga murteessitanii booda ji'a 3-4 isarratti invest gochuun baradhaa. Kos yeroo kanatti filannoon kanarra caalu ni jira jedheetoo hin yaadu. Maaliif waggoota 12 dabarsitan kana barnootan qofa waan ta'eef sammuun keessan miirri keessan hunduu barnoota saniin ala wanta biraa yaaduudhaaf xiqqoo isinitti ulfaachuu danda'a. Maatii keessanis hawaasa naannoo keessanis jiru stresiitti naquu dhiisaatoo taa'atoo xiyyeeffannoodhaan fookasiitti kennaatoo maaltu na baasaa maaloon hojjedheen jijjiirama guddaa arguu danda'a jedhaatoo ofii waliin mari'adha. Dirqama barattanii yuunivarsiitii seentaniif achi baatanii jireenya milkaa'aa ni jiraattanii miti. Faallaa kanaatiin immoo barataan tokko yuunivarsiitii hin seenne jechuun jireenyi isaa jalaa burjaajaa yookaan jireenya isaaf ta'u san waan jiraachuu barbaadu san hin jiraatu jechuu miti. Kanaaf wanti isiniin jedhu yoo jiraadhe jabaadhaa, abdii hin kutinaa, opportunitiiwwan naannoo keessan jiran ilaalaa, isaan laaluu gaafa dandeechan waa uumuu ni dandeechuu jedhee nan abdadha. I hope viidiyoo kanaan gaafiin keessan baay'een akkasiniif deebi'e. Hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatooma. Viidiyoo biraatiin hanga wal agarruutti baay'ee.